kitaaba kanaan barreessitee uummata kee biraan gattee siin jecha gara gaafeetitti yookiin immoo gara yaada qabuutitti itti fufaa jechuudha. Gaafin xiyyaata takkatti uummataaf islaamsa qabaa isin warra achirraatiif illee yoo ariif illee. Artistoonni ija uummataati ija fagoo laaltee daftee waa hubattu kennaa uummatiin artiin tasabaati masakamuun qabdu lugaa namaatiin hojiin artistoota afaanii fi aadaa seenaa fi siyaasa uummata barsiisu. Hojiin teenya tana kitaaba bituu fi gurgursiisuun hojii teenya miti. Isin hojii uummataati kun hojii uummanni jaallatu hojii uummanni hojjetu nuti artistoonni hojii mataa kennaa qabna. Isin bakka bu'oota koreeti moo yookiin ammoo tuyyuu bakka bu'aa hawaasaa kanaati moo akkamiin nuti warri artii hojiin teenya achi miti achirra teessa takka gaafin xiyyatanaa isin suuta achitti gad deebi'a. Joor kubbaa buute lammaa harkaan ga'e lammaan buute gara biyyi ta'e abii rukute kubbaa goolii teenya dhayi. Akka kanaan ifaajeen uummataa lubbuun qabsaa'ota absoo wareegamtee harka kennaa bahee. Kun waan uummanni beeku waan achi asii hin qabne. Uummanni kuni jawaaniin kaleetiif, jawaaniin hadhaatiif, jawaaniin boruu garagara. Gaafa achirraa kaatee ati dubbii jawaar umrii kee kakaleetiin, humna kee kakaleetiin, sammuu kee kakaleetiin uummata kana onnachiiftee haaroo inni tokko as bahee waan haaroo waan gabbu'ee qilleensarra ol baatee dubbii qilleensarra gaffiddee ummata facee jedhu walitti qabdee fuutee qabsoota na achiin geette kubbaa taphattee golbarraan geette osoo gooliin galchiin kennitee nu gadi deebi. Kun jawaarii kaleeti gaafsan ka'e jettuun ka uummanni taa'e jettuun taa'a deemi jettuun deemi cufi jettuun cufa bani jettuun bana. Kun gaafsa waan si amanuuf waan si jaalatu waan lafarratti hojjetamee ijaan argee hojii ta'e duuka deemeetti. Kun dubbii kalee irraa haasofna. Akkas yeroo ta'u ifaajeen uummataa suni inni qabsaa'ota akkasitti lafatti badee suni har'a jaratu namni kuni kana godhee sana godhee wanni jedhamu hin jiru. Namni qabsoota na balleesse gaafa sanillee gaafa holomuniyaa galma holomuniyaatti jara kana masaayitanii nutti fiddanii gaafa girmaa waliin akkanuma nu dura teettan qabsoo uummanni Oromoo harka 90 ol fite. Oromaaraan argitees harka 90 booda ay dhufe malee dhiiga uummataatiin ka bakka sana gahe akkamitti kana ta'a osoo qotee hin facaafatin akkamitti namni albee fudhatee ooluu namaa dhufa gaafa an jedhee dubbadhe gaafa holomuniyaa kana booda wanni hunduun harka jirtin dhiiga uummataa kanaaf isintu itti gaafatamaa lakkaa jee dubbadhee ture gaafsan namni viidiyoo san of keessaa qabdan tokko tokko hin beeytan gaafa san gaafa galma holomuniyaa amma ummanni Oromoo tokko hundeen isaa tokko rakkoon isaa tokko ummanni ammoo tuyyuu tokkummaan isaa sibiila irra jaba. Namni ummata Oromoo dhamaase isin hoogganoota dhaabbota dabballee miseensa wanti dhiiga ummanni